Kam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguu uummataa nageenyiin kabajaa bakkum jirtan sinaa ga'u jedha. Adoolessa 2026 oduu guyyaa irratti qindeeffame kan isin biraan geenu ta'ati jalqaba irratti hangafoota oduu. Doktoroonni Atlaantaa deeggarsa meeshaalee yaalaa doolaara miliyoona 2.6 caalu gara Itoophiyaatti erguuf jedhame. USA'n bara 2026 booda ergama gamtaa Afrikaa Somaaliyaa keessatti taasisaa turte dhaabuu fi vaayirasii Eboolaa Riippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo keessatti babal'ataa jiru lakkoofsi namoota du'anii 400 taree. Raashiyaan hanqinni boba'aa biyya keessaa hammaataan akka isii mudate himame. Hoogganaan baankii Kooriyaa Kibbaa maallaqa dhugaa maallaqa kaartoona taphaatiin bakka buusuun doolaara 45,000 hatee. OFM dambalii gunguma uummataa irraa oduu isinitti himuun kan isin waliin turu hanga daawwalaa buutii amma oduu bal'inaan. Doktoroonni Atlaantaa deeggarsa meeshaalee yaalaa doolaara miliyoona 2.6 caalu gara Itoophiyaa erguuf jedhame. Gareen doktoroota Atlaantaa Joorjiyaatti argaman ji'a kana keessa meeshaalee yaala fayyaa doolaara miliyoona 2.6 tilmaamamu gara Itoophiyaatti erguun lubbuu baraaruu fi wal'aansa onnee dhukkubsattoota 200 deeggarsa akka taasisan gabaafame. Gareen doktoroota Atlaantaa Joorjiyaatti argaman ji'a kana keessa meeshaalee yaala fayyaa doolaara miliyoona 2.6 tilmaamamu gara Itoophiyaatti erguun lubbuu baraaruu fi wal'aansa onnee dhukkubsattoota 200 deeggarsa akka taasisan gabaafame. Duulli wal'aansaa yaalaa kun kaardiyooloojistii dhalootaan Itoophiyaa kan ta'aniif hospitaala Beelimant keessa kan hojjetan Dr. Tasfaayee Taliilaa fi haadha warraa isaanii Dr. Obsineet Mariid kan mana barumsaa teekinooloojii fi meedikaalaa Moraawis Morahaus School of Medicine keessa ta'anii dhaabbata tola oolaa Heert Attack Itoophiyaa jedhamuun kan dursamu ta'uu miidiyaan Fox kan damee Atlaantaa gabaaseera. Gabaasni kun akka mul'isutti gareen ogeeyyii fayyaa 50 kanneen ogummaa yaala fayyaa namaa hedduu qaban biyyoota 6 irraa walitti dhufeen gara Itoophiyaatti imaluun wal'aansicha kan gaggeessan ta'uunis ibsame. Duulli kun kan jalqabe erga Dr. Tasfaayee Taliilaa eessuma isaanii sababa wal'aansa interventional cardiology dhabanii Itoophiyaa keessatti dhabanii booda ta'uu Fox gabaaseera. Dr. Tasfaayeen akka jedhanitti mudannoon kun garaagarummaa bal'aa yaala onnee sadarkaa olaanaa argachuu irratti Itoophiyaa fi United States jidduu jiru ifatti kan mul'isuudha jedhanii. Waggoota sadan darban keessatti dhaabbatichi bal'inaan kan babal'ate yoo ta'u amma fedhiidhaan isaaf tumsa 600 caalaan hojii isaa deeggaran qabaachuu gabaasichi dabalee ibsee. Duulli wal'aansaa ji'a kana gaggeeffamu kun yeroo jalqabaatiif wal'aansa onnee daa'imman dhalootaan hir'ina onnee qaban yaaluuf kan kaayeffate Pediatric Interventional Cardiovascular akka ta'u kan gabaasame yoo ta'u duulli ji'a amajjii kun ammoo dhaabbatichaaf yaala deeggarsa tajaajila fayyaa Itoophiyaatti gaggeessu kan shanaffaati. USA'n bara 2026 booda ergama gamtaa Afrikaa Somaaliyaa keessatti taasisaa turte dhaabuu fi Ameerikaan dhuma bara 2026 booda waajjira deeggarsaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Somaaliyaa UNSCOS'if deeggarsa maallaqaa fi meeshaa akka xumurtu beeksifteetti. United Nations from supporting the mission in a diplomatic note to the African Union seen by Reuters. The US has vowed to block any spending of UN funds on the AU support and stabilization mission in Somalia. The mission's budget last year was $190 million, but financing has become increasingly difficult. Ameerikaan dhuma bara 2026 booda waajjira deeggarsaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Somaaliyaa deeggarsa maallaqaaf meeshaa akka xumurtu beeksifte. Kunis ergama gargaarsaaf tasgabbii Somaaliyaa kan gamtaa Afrikaatiin durfamu kan Al-Shabaab lolaa jiru haala laaffisuu mala. Akka dhaabbanni oduu Reuters jedhutti Waashingtan yaadannoo dippiloomaasii gamtaa Afrikaaf tibbana ergite murtee deeggarsa loojistikii fi hojii UN waajjira deeggarsaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Somaaliyaa kennu kamiyyuu akka uggurtu ibsiteetti. Garuu yaada ergama AUSON dheeressuuf dhiyaate akka hin mormine dubbatteetti. Waajjirri deeggarsaa kun nyaata boba'aa, tajaajila yaalaa, bishaan, injinaringii fi geejjibaa loltoota dabalatee deeggarsa loojistikii murteessaa AUSOf kenna. Dippiloomaatonni Reuters caqasan akka akeekkachiisanitti hojii UN deeggarame kun yoo addaan citee humni gamtaa Afrikaa gara 12,000 ta'u kun qormaata hojii cimaa mudachuu fi walumaa galatti kufaatiillee ni danda'a. Dubbimaan ministeera dhimma alaa United States murteen kun kan argame erga gamaggamni waggootan darban keessa deeggarsa maallaqaa Washington goote ce'umsa nageenyaa Somaaliyaa keessatti guddina gahaa akka hin argamsiifne erga argateen booda ta'uu ibsaniiru. Dubbimaan kun akka jedhanitti Ameerikaan waajjira deeggarsaaf ergamtoota kanaan duraatiif maallaqa idilee gara doolaara biliyoona 2 ta'u kennitee jirti. Garuu Somaaliyaan guddina AUSOM'if ergamoonni kanaan dura Al-Shabaab dadhabsiisuu fi to'achuu irratti taasisan itti fufsiisuu hin dandeenye. Akkasumas hojii nageenyaa isii irra caalaan abbummaa fudhachuu hin dandeenye. Ergama kaayyoo ijoo isaa galmaan gahuu dadhabee fi qabeenya dursa nageenyaa kallattiin dantaa USA waliin wal simu irraa garagalchaa jiruuf maallaqa kennuu itti fufuu hin qabu jechuun Reuters gabaase.
Murteen kun yaaddoon USA waldhabdee siyaasaa keessoo Somaaliyaa irratti guddataa dhufu haaromsi damee nageenyaa suuta jechuu fi biyyattii hoggootaaf deeggarsa alaa taasiftuufis gargaarsa idil addunyaa irratti hirkattummaa itti fufuu isii kan calanqisi. Tarkaanfiin kun kan fudhatame yeroo bulchiinsi Tiraamp gargaarsa biyya alaa fi nagaa eeguuf kutannoon bal'aan qabu hir'isaa jirutti. Gamaagamni kun qaama gamaagama bal'aa ta'edha. Kunis kan ta'e yeroo yaaddoon idil addunyaa AMISOM hanqina maallaqaa hamaa jalatti socho'aa jira jedhu guddataa dhufetti. Muddee 2025tti manni maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii sagalee guutuun murtii 2809 kan fudhate yoo ta'u kunis aangoo ergama kanaa hanga muddee 31 bara 2026tti dheeresse. Haa ta'u malee manni marichaa hanqina maallaqaa itti fufee akka jiru akeekkachiisuun arjoomtonni jiranii fi haaraan deeggarsa maallaqaa amanamaa akka kennan gaafate. Murteen kun poolisoota 680 dabalatee hojjettoonni waraanaa hanga 11,826 akka bobba'an kan hayyame yoo ta'u Al-Shabaab ittisuu keessatti deeggarsa idil addunyaa AMISOMii fi humnoota nageenyaa Somaaliyaa itti fufuun barbaachisaa ta'uu cimsee ibseera. Manni marichaa Somaaliyaa keessatti ce'umsi nageenyaa bal'aan akka hundeeffamu gaafate. Ergamni gargaarsaa waraanaa ce'umsaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Somaaliyaa keessatti UNTMIS ergama isaa hanga onkololeessa 31 bara 2026tti xumuruuf kan jiru yoo ta'u dandeettiin hojii AMISOM akka ergamu gochuun barbaachisaa ta'uu hubachiiseera. Falmii mana maree nageenyaa kana irratti miseensonni hedduun hanqinni maallaqaa yeroo dheeraa bu'aa qabeessummaa ergama kana balaa ta'uu itti fufuu isaa akeekkachiisaniiru. Seeraaliyoon, Aljeeriyaa, Gaanaa fi Somaaliyaa bakka bu'uun kan dubbatan yoo ta'u marii kana irratti maallaqni yaaddoo jiddu galeessa ta'uu xiyyeeffannoo gahaa akka hin arganne ibsuun hanqinni maallaqaa bu'aa Al-Shabaab irratti argame duubatti deebisuu akka danda'u akeekkachiisaniiru. Chaayinaan waajjira deeggarsa isii keessatti hanqina maallaqaa kaasuun qaawwi maallaqaa AMISOM itti fufiinsa kan hin qabne ta'uu ibsuun arjamtoonni waadaa isaanii akka kabajan gaafatte. Itti dabaluudhaanis barreessaa muummicha dhaabbata mootummoota gamtoomanii qaawwa maallaqaa kana furuuf tarkaanfii qabatamaa fudhateera jetteetti. Ameerikaan ergama nagaa eegsisuu Somaaliyaa keessatti deeggarsa maallaqaa guddaa taasiftu cimsitee kan ibsite yoo ta'u adeemsi itti gaafatamummaa nageenyaa aangawoota Somaaliyaatti dabarsuu garmalee suuta akka ta'es hubatteetti. Waashingtan hooggantoonni federaalaa fi naannoo Somaaliyaa dhuma irratti ergama kana guutummaatti akka xumuramuuf karoora amanamaa ta'e irratti akka waliin hojjetan gaafattee jirti. Akkasumas dubbii dheerina ergama kana marsee jiru kan akka qoqqoodinsaatti ilaalame irratti yaaddoo qabdu irra deebite ibsite. Vaayirasii Iboolaa Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo keessatti babal'ataa jiru lakkoofsi namoota du'anii 400 ta'e. Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo keessatti vaayirasii Iboolaa babal'ataa jiru lakkoofsi namoota lubbuun isaanii darbe 400 ol ga'uun isaa ibsame. Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo keessatti vaayirasii Iboolaa babal'ataa jiru lakkoofsi namoota lubbuun isaanii darbe 400 ol ga'uun isaa ibsame. Vaayirasichi naannoo itti ka'e irraa fageenya gara kiiloomeetira 600 irratti kan argamtu magaalaa Kilasaangaanii keessatti namni jalqabaa vaayirasichaan qabame erga ergameen booda dhibeen kun ammas haala kanaan dura argamee hin beekne dabalaa jira. Inistituutiin fayyaa hawaasa biyyoolessaa gabaasa tibbana baaseen akka beeksisetti vaayirasichi erga ifatti labsame irraa kaasee namoota 1,406 vaayirasichaan qabaman keessaa 438 lubbuu isaanii kan darbe yoo ta'u kunis reeshoo du'aatti dhibbantaa 31 ol taasiseera. Bal'ina isaa sirriitti tilmaamu ammas kan nama rakkisu vaayirasii kanaaf jiddugala kan taate naannoo kaababaa bulchiinsa Ituurii yoo taatu lakkoofsi namoota du'anii keessaa dhibbantaa 83 ol kan ta'u bulchiinsa kana keessatti kan galmaa'edha. Bulchiinsi kun Suudaan Kibbaa fi Yugaandaa waliin daangaa kan qooddatu yoo ta'u Yugaandaan namoonni 2 lubbuun isaanii darbuu fi namoonni 20 vaayirasichaan qabamuu isaanii beeksisteetti. Vaayirasichi kutaalee bulchiinsa dhiyoo jiran kan akka kaaba Kiyuubii fi kibba Kiyuubiitti kan babal'ate yoo ta'u dhiyoo kana ammoo magaalaa kaababaa Kisaangaanii kan jiraattota miliyoona 1.5 qabduu fi teessoo bulchiinsa Tishooppoo taate keessatti namni tokko vaayirasichaan qabamuun isaa mirkanaa'e. Akka ibsa instituutichaa keessatti eerametti reeffa dubartii ulfa waggaa 24 tokko irratti qorannoo taasifameen vaayirasiin Iboolaa irratti argame. Qondaaltonni fayyaa akka jedhanitti reeffichi dho'isaadhaan mootorsaayikiliidhaan bulchiinsa Ituurii naannoo tajaajila fayyaa Niyaaniyaa irraa gara Kisaangaaniitti geejjibsiifame jedhanii. Reeffi namoota vaayirasii Iboolaatiin lubbuun isaanii darbe dhibee kana haala jabaadhaan kan dabarsu yoo ta'u haalota hedduu keessatti vaayirasichi yeroo sirna awwaalchaa raawwatamuttis akka dabalamu ibsameera. Pireezidaantiin Afrikaa Kibbaa Cyril Ramaphosa gara Keeniyaatti daawwannaa hojii mootummaa taasisan hordofuun gaazexootaaf ibsa kennan irratti pireezidaantiin Dimokiraatik Rippaabilik Koongoo Feeliksi Tshisekediin dhibeewwan tatamsa'an daangaa hin beekan jedhaniiru. Haa ta'u malee pireezidaanti Ramaphosaan vaayirasicha to'achuuf ilaalcha gaarii akka qaban ibsuun hawaasni idil addunyaa sababa Iboolaa kanaan namoota gara biyya Koongoo deeman irratti uggura imalaa fiduun biyyattii dinagdee fi hariiroo idil addunyaa irraa addatti akka hin miine waamicha dhiyeessaniiru.
Raashiyaan hanqinni boba'aa biyya keessaa hammaataan akka isii mudate himame. Guutuu Raashiyaa keessatti hanqinni dhiyeessii boba'aa babal'atuun hanqinni boba'aa hammaataa dhufuun ibsameera. Guutuu Raashiyaa keessatti hanqinni dhiyeessii boba'aa babal'atuun hanqinni boba'aa hammaataa dhufuun ibsame. Buufata gaazaa naannolee biyyattii adda addaatti tarree dheeraan dhaabbachuu fi uggura hatattamaa kaa'amuun haalli kun caalatti ifa ta'e. Pireezidaantiin Vilaadimir Puutiin ibsa uummataaf dhiyeenya kana kennaniin haalli kun ammallee to'annaa jala akka jiru ibsanii garuu jalqaba dhuma baatii waxabajjii keessa Raashiyaan hanqina boba'aa akka mudachuu turte beeksisaniiru. Xiinxaltoonni anniisaa akka tilmaamanitti haleellaan irra deddeebiin warshaalee boba'aa qulqulleessuu fi bu'uuraalee misoomaa irratti raawwatame dandeettii qulqulleessuu biyyattii dhibbentaa 25 hanga 33 hir'isuu isaati jedhani. Kunis oomishni beenzila biyya keessaa dhibbentaa 17 akka gadi bu'uu fi dhiyeessiin boba'aa guutuu biyyattiitti haalaan akka hir'atu taasiseera. Rakkoo kana furuuf aangawoonni naannolee hedduu keessatti qooda boba'aa kan jalqaban yoo ta'u daangeffamni kun keessumaa Kiriimiyaa keessatti cimaa akka ta'e himama. Kiriimiyaa keessatti tarkaanfiiwwan atattamaan fudhatamanii tajaajila waraanaa, tajaajila balaa tasaa fi seera kabachiisuuf dursa kan kennan yoo ta'u, buufataalee gaazaa kutaalee Raashiyaa biroo keessatti sararri dheeraan akka ka'u gabaafameera. Biyyattii yeroo sassaabbii yeroo seentu hanqinni kun damee qonnaa irrattis dhiphisuu kan jalqabe yoo ta'u, dhiyeessii beenzila meeshaalee qonnaa fi oomisha nyaataaf oolu yaaddoo uumeera. Dhiyeessii biyya keessaa tasgabbeessuuf mootummaan Raashiyaa yeroodhaaf ulaagaa qulqullina boba'aa laaffisuun warshaaleen qulqulleessituu boba'aa qabiyyee salfarii ol'aanaa qabu hanga dhuma waggaatti akka oomishaman taasise. Seenaa keessatti Raashiyaan addunyaaf anniisaa alergii gurguddoo keessaa tokko yoo taatu amma fedhii biyya keessaa guutuuf oomisha boba'aa baay'ee biyya alaa galchuu eegalteetti jedha gabaasni bahe. Hoogganaan baankii Kooriyaa Kibbaa maallaqa dhugaa maallaqa kaartoonota baatiin bakka buusuun doolaara 45,000 hate. Saamichi nama rifachiisu Kooriyaa Kibbaa bulchiinsa Giyongisaang kaaba Giyongeejuu keessatti damee baankii tokko keessatti raawwatamu gabaafameera. Saamichi nama rifachiisu Kooriyaa Kibbaa bulchiinsa Giyongisaang kaaba Giyongeejuu keessatti damee baankii tokko keessatti raawwatamu gabaafame. Hoogganaan damee kun saanduqa baankichaa keessaa qarshii Kooriyaa miliyoona 70 gara doolaara 45,000 hatuun maallaqa meeshaa taphaatiin kaartoona taphaatiin bakka buusuudhaan yakka kana torban lamaaf dhoysuuf yaaluun isaa himame. Namichi yakka isaa kan dhoyse maallaqa dhugaa seeftii baankii keessaa baasee maallaqa meeshaa taphaatiin bakka buusuun taphattoota kaartooniitiin waan ta'eef namni battalumatti isa adda baasuu waan hin dandeenyeef maallaqa sana torban lamaaf qabate. Haalli yakki kun itti raawwatame itti gaafatamummaa fi qulqullina hoogganaa baankii tokkoo ol waan ta'eef xiyyeeffannoo harkiseera. Namichi erga to'annoo poolisii jala galfamee booda qorattoonni hanna akkamii akka raawwate adda baasuuf yeroo hin fudhanne. Haa ta'u malee akka gabaasni odeeffannootti baankichi dhimmicha keessoodhaan furuuf yaalaa waan tureef hatattamaan poolisiitti hin gabaafamne. Ibsa gaazexeessootaaf kenneen baankiin qusannaaf liqii hoogganaa baankii taate kanaaf itti gaafatamummaa fudhate hojiirraa ari'uu isaa beeksiseera. Ergasii namni kun maallaqa hatame guutummaatti deebisee kan kenne yoo ta'u baankichi dhimmichi akka cufamu ilaalaa jiraachuu odiitti seentiraal gabaase. Kabajamtoota daawwattoota keenya tamsaasni keenya akka namoota hedduu bira ga'u peejii keenya follow share gochuun akkasuma YouTube chaanaalii keenya subscribe godhuu hin dagatinaa. Oduun guyyaa kanaaf qabannee kanneen turanii waan daawwattaniif galatooma.